yaa rabbi koo maal jedhama maaltus dubbatama maaltu jedhama odumaan jooree kaarraa galgala kanamma dhufee maaltu intarneet irra jira jedhee gaafan tiktookii banu suuraa haadha manaa gaafan argu Andu'aalam gaafan argu insobuun sa'ee inqoosusi piraankiidha sa'ee waanan dubbadhu wallaalee lakkaa hizbiin bo'aa olee hizbiin jedhee Video dhibba meeqatti hojjetaa oolee dhugaa rabbii jechuudha waan laphee nama cabsu waan nama gaddisiisudha waan nama gaddisiisu dhugaa rabbii waan dubbatanii waan gaddiisan waan qaban waan jedhamu waan nama gaddisiisudha jechuun kichummaatti cabuuni tokkoffaan ganaadha ijoolleedha lammaffaa immoo du'aan tasaa kun ikkoo baay'ee nama gaddisiisti dubbiin tasaa kun hin taatu waanan jedhanii waanan godhu nabe dhugaa rabbii garan naqu nabe waanan godhus nan dhabee waanan jedhus nan dhabee waanan qabadhus nan dhabee waanan gadhiisus nan lallaale insoba see wakkanan seenisnitti nima dhugaa waaqa jiraata bakka sobanatti fakkaate abjuudhantti fakkaate dafee warratti isaanitti sissiqanii bira gaafan naqu yeroo baay'ee wajjin hin argu kaa warman suura biratti argaa ture an akka qananiifaa nan akka raachuufaa kun baay'ee walitti sissiqu waan ta'eef isaan majalan fiigee dhaqee ilaale dubbiin dhugaa taate argamtee Facebook irra nan dhufee YouTube irra nan dhufee waanan jedhu wallaalee dhugaa rabbii waanan gadhiisus nan wallaale waanan qabadhee gadhiisu wallaalee dhugaa isa dhugaa jechuudha waaqayyoo lubbuu kee lubbuu jeennata siifaa hooshu jechuuf hin danda'amu sobadha kuni namni ajjeesera ta'e lubbuu ishii jeennata ishiidhaaf haa kaa'u garuu ofiin of ajjeeftetti taanan du'a lama du'uudha dhuguma akka waan haasa'amu waan jedhamu namuma kanarraa amanus na waan wallaaleef waan jedhamu waanan wallaalee jechuudha waanan dubbisu tokko hundumaa waanan bira daddaqeetoo ilaale hundumti isaayyuu namni hundumtuyyuu kana sanan jedhaan anin jirrutu jiru kanaaf jedhee jechuudha waanan godhu wallaal waan dubbifame tokko hin jiru amma ammaatti waanan amma daqiiqaa kana bira ga'etti jechuudha Andu'aalam hidhameera jechuuf Andu'aalamii fi obboleettiinsaa hidhamaniiru jechuu qofan adda baafadheen siniin jedha kaawdoon addan baafatin maal akka ishiin taate du'a ishii maal akka taate gaafan jedhee fiigee deemee jedhu jechuudha jechuun bakka jiru mitiree warroonni barreessaa jiran warroonni barreessan kuni waanuma yaaduma adda addaatu barraa jira yaaduma adda addaa sammuu nama tinoolo nama jeequudha jechuudha jechuun an miidiyaa kanarra deemaa jiru maal akka ta'e kan beekan isuma dhugaa kiyyaan siniin jedha maal akka ta'e hin beeku jechuun maalis akka jedhamu ani akka gama kootitti bishaanan ta'e waan akkan jedhus nan wallaale maal akkan dubbadhus nan wallaale maal odoo soba ta'es nan jedhee odoo soba ta'es jedhee tona nawwee gaafa deemamee tolaalamu garuu dafee TikTok ishii gaafa naqu guyyaa tokkoon dura goo jedha jechuun waan dee goo hin jedhu tokko irratti viidiyoo hojjetteetti gammadduudha waanuma nama wannoo gochuu hin jiru achirra waan nama wannoo hin jiru Komentoota jala galee immoo gaafan dubbisu warra afaan Amaariffaatiin barreessus warra afaan Noodusi ankiyyas kanumaadha atillee hin boqottee atillee hin deemtee atillee obbaafattee ta'anis kanaan booda natti fufuutoo dhufuuf akkanadha jedhu dhufa jeesuun ijoollee furmaata miti yoo dhugumannoo ta'e furmaata miti holli isaanii walirraa deemuu nanuma jiruudha kana kaa waan jennu hin qabnu jechuun fakkeenyaaf hin beeku waan jedhamu hin beeku jaalattoota isaaniitiif warroota isaan hordofaniif hunda isaaniif kan eenyudhaan jabinaa isinii abbaa godhu jedhu suma dhugaa rabbi nama naasisa bar kiwuu godhee nama naasisa nama jiwannoo jedha kanaaf iyyuu jechuudha maal akka jedhamu nama wallaalchisaa maal akka qabatanii gadhiisan nama wallaalchisaa mucoon bareeddu kuni insobuun sa'e jechuun seexanoota wayiin jedhe dhugaa rabbi seexanoota sinoo maalini jedhe reefu mangalaa jira kunoo suuqii kootii reefu jechuudha daqiiqaa sa'aatii 3 ta'ee gaafa nuti seenee irbaata illee odoon hin nyaatinedha dhugaa rabbi ani silkii kana meeqoo isti maaltu jira jedhee gaafan saaqu hundumtuu heshiin jedha
Asan deemaa nama maraatu ta'amu jiru beektu nama maraatuun ta'e jechuudha dhugaa rabbii nama akkuma nama maraatuun ta'e waan an godhus na wallaalee waan jedhus na wallaalee nama baay'ee yaa'u bara kana namni tasuma du'aa jira nama baay'ee tasaan dhabaa jirra garoon akka na gaddisiifte mucaa ganaa xobbee lafaa baatu ganaa waan meeqa hojjettu maal akkasiin taatu jechuudha. Mucaa waggaa tokko maal jechuudha baay'ee nama gaddisiisa jechuun akka maxxanfamee jirutti miidiyaa ishii gubbaatti mucaa waggaa tokko qabdii akkasuma maatota qabdii haadha qabdii yaa haadhatti maal taati haadhattiin yaade beektaa sammuu keessatti ani naqadde haadhattiin maal taati dhukkubdattee toon dhukkubsachiifannee dhugaa du'i tasaa baay'ee nama lafee namaa daaka lafee nama cabsa. Waan nama dhibsiifatanii asiifachi gaggaragalchatanii awwaallatanii dhugaa baay'ee nama miidhu kun lafee nama cabsee lafee keessaa nama bahu maal taate laata santu ta'ee laata kanatu ta'ee laata odoon bira jiraadhee jettaa fakkeenyaaf bilbila faa namaa bilbiltee bilbila jalaa kaasuu dhibdeefaa odoon jalaa kaaseefaa jettaa waan hedduutu namatti dhufa kaasammuutti nama dhufa waaqayyo du'a tasaa jalaa namaa oolchuu. Du'a tasa namatti dhufu nama yaa oolchuu eenyumayyuu haa oolchuu yaa jara keenya shamarran keenya dhiirri deemee dhiirri biraa hin dhufaa of ajjeesummaayidhaa ani kana dhuguma of ajjeeftuu waan hin qabatamaan ta'an irratti dubbachuun xiqqoo ishii namatti cimaa asuma dhugaa xiqqoo ishii namatti cimaa innis waaqayyoo yeroodhaan furmaata kennee tiiktookii kanarra gaafa deeman akkuma wajjiniin ollaan mana tokko keessa akkuma wajjumaan biddeen nyaatee bishaan dhuge kana haasa'aa jiru jechuudhaan kukkutamee too dhufu kuni reebaa turee maal godhaa turee isatu ajjeesee maal jedhaa jedhanii bakka nama odeessu akkuma nama bira jirutti jechuudha. Kun waan poolisiin qabee jiru waan poolisiin harka jiruufi kana odoo jedhamu baatees gaariidha. Mucaan immoo waan akkas godhu natti fakkaatu hin beeku kan hin beeku waaqayyoodha kana waaqayyootu dhaan akkasii jala namaa oolchuu du'a tasaa jalaas namaa oolchuu waaqayyo kan namaa fi namatti fidinii siniin jedha yaa daawwattoota kiyyaa suma dhugaa baay'ee nama gaddisiisaa waan an godhu wallaalee dhugaa waan an jedhu wallaalee jechuun bakka. Ay yaa jireenya kaleessa jira jedhanii har'a hin jirru kaleessa wannoo jedhanii har'a hin jiru jedhama har'a silaa guyyaa ishii guyyaa dhaloota ishiitti kabajattudha har'a garuu kun akkas nama jalaa ta'e jechuudha guyyaa dhaloota ishii gara of reenfi ishii olii gadi tankaraatatutti ta'e jechuudha dhugaa. Dhukkubsatanii du'anii gaariidha. Harreenfi namaallee boqonnee dhugaa du'a tasaa kan abaluutu akkas godhee abaluutu akkas ta'e abaluu biraa dhaquu abaluu haa ilaalu maal haa ta'u isa jedhu kun suma dhugaa waaqayyo namaa oolchuuf du'a tasaa jalaa siniin jedhaa sinitti sin fidinii sinitti sin dabalinii eebbuun koo waan na yaaddee na rarraatee jirtuuf inni lafaan haasa'uu didde jettee boossi nan haasa'aa ishee eebbu. Nana sa abucheku na waan an gadhiisu wallaalee dhugaa rabbii jechuun miidiyaa maru waaqayyo wanta isaa jala sinaa oolchu oolaa rabbi sinaa eegu rabbi sinaa tiksu waan hamtuu sin hin argin ija hamtuu sin hin argin dhugaa rabbii.